علماء لهاجرنا توحيدا برجم بيدنا خطاها والفرش كندنا علماء أراميا برزيزة خمانا مقامي جايان تسيزة روبابي يدوامي بوسي بلا في دبو صوصان دبرسي أيومي كامي جزيزة علماء فايدان ثاني والغيسن مقابي يدينا لدلغيسي خروفي واللوب شوني دقيسي شي واللو الدنيا دينكسيسي مجلا دابرتن قبيسي شرينا طريقو بريسي مسلمين وما جيد ينديسي حنيفا كنا بزي وديسي ملاقي تبن بي بريسي خرولا سزي ولدقيسي شيالي شولي زيونو جيسي شالي شولي زيونو جيسي فايدان ساتي ساتنا والبيسي كتابا نوي بي قبيسي مريسي الدنيا دوديسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين كن يخبر جمتوتا هردفتوتا تيفي أمنتي سلاماتي في سينا ورمونا برنوتا فيادا akkuma itti fufnetti jijjiirra irra barnoota fayyaarraa kutaa 64 irra jirra kutaa 64 irra jirra arras barnoota irraa kana keessattis hidda tokko hidda mukaa yookiin biqiltuu takka tadilas muka taate iddoo muka jabaan jedhamne mayraa akkuma reefu tan agartanii san kan maqaan isaa akka afaan arabaatti bahaman jedhamu hidda muka maqaan isaa bahaman jedhaniin bahaman jedhamu irra faayidaa inni kun qabu irraa dubbachuu jiraanna bahaman ogguudha jenne argachuun ni mijaawaa jedhamni inni kun afaan arabaatti bahaman jedhama waa isaa gabaabinaan xiqqoo irraa dubbachuu jiraadha oduun faayidaa isaan ta'in beeksisa isaati inni bakkayyutti nama gurgurama alama keessatti bakkayyuu gurgurama biitii isa qabdu hoo eessa biyya teenya hoo jira jee namni gaafachuu irraa jalqabattiin oolu kanarraa dubbachuu jiraadha afaan oromootti hoo maali afaan arabatti bahaman jedhaniin bahaman jedhan afaan oromootti hoggaadha barannu roobaan jireetti jedhaniin roobaan jireetti jechuun akka namni gareen roobaan jireetti tagartee yeroo roobni yani bishaan heddummaatee bakkayyuu yani sootii yani bishaan bakkayyuun bahan san goblaa qabu ka bararru sanii miti roobaan jireetti barartu sanii miti hun kana gaa warra barate beekaa roobaan jireetti oguu jammuka xiqqaa akkanatti lafarraa olmaa hudduu jalaan kunis sanuma fakkaata roobaan jireetti jennee qaraane roobaan jireetti hayawaana lafaa ba'u sanii miti jechuun namni gadi roobaan jireetti isa malee hin beeku koromoo roobaan jireetti hoggaadha jette maaliif yeroo roobaa tana tabaatu dachii rabbii goblaa barartee akkasitti gartee gaa sanii miti jechuun muka akka afaan oromootti roobaan jireetti jedhaniin akkuma muka gurraan qaawii jedhan saniinis tokko fakkaatu kanaaf hoomuu inni kun akka afaan oromootti roobaan jireetti jennee qaraane hudduun jalli immoo sanuma fakkaata ammoo kuni xiqqishorra wayyaadha jechuudha suni akka kanaa miti duuba isin afaanuma arabaatiin bitattan yookiin afaan faranjiittis kun akkuma jirutti gartee gaa bitattanii nuti as nu biraas ni jira wanni isin beeksifnu muka cufakka gartee biyya teenya keessa jira inni kana kuno gurri isaa maraadhaaf yani ililli yoo gartee gariin manii ililli hin qabu jedhanii kuno mataan isaa maraadha marummaa gartee gaa
gara boodaatti ni marama jedhanii kana moonni kuni biyya teenya qofa keessatti argamuu ilaallu nuti achitti isinii jiraatonni ilaaltan biyya teenya keessa kanuma gurguramuutu jira. Akka kana moonni bahaman jaamuun kuni daawwuu doggaadhaa ibsu biyya akkamitti argama guu jennu nabaatun faarisiyyun jabalii jedha. Moonni kuni gartee gaa biyya Fursi yookiin gartee gaa ani Iraan jedhamtu tanaa fi naannoo kana hunda jira. Armeeniyaa, Hindii, Paakistaan kana hunda guutuudha. Teenya gaa walumaa jala deemnee nuti kanuma dhufee bitachaa jirra hedduudha. Mukkeen uumama gartee alaafidan hedduutti dalagataa jirra. Biyya teenya keessa illee ka jirus qopheessinee hin jirru jechuudha. Uummata akka takka taatu maleedha. Namni beekee. Kanaafuu moonni kuni biyya gartee gaafa risachirraa argamu gaaratti jira yaqumu ala saaqin nama shibrin jedha. Anguma takkuu takka gartee yaani ol jira jedha. Roobaan jireettiin biyya teenya hudduu jala kan xixiqqishee kana lafarraa gartee baatu tan gartee gaa roobaan jireetti jedhanii nu qaraayisan tama yaani ta barartu san tan ta'ini beekadhaaga. Sanii walitti isinitti fakkaatin jedhe sun hayawaana. Hattaan gaafaan arabaatti nama roobaan jireettiin ta bishaata gartee ogguroomni yaani jiru san baatu sanii miti jenneeti itti katabne. Kanaafuu moonni kuni bahaman jettanii tuma bitattanii namni gartee biyyooti adda addaa irraa fidachuu dandeessan biyya arabaa fa'aa keessa gaa nizaabarra guutuudha. Moonni kuni akkana wayabsutu awraaqan sabxatan ka waraqi lajjaas jedha. Yaani baalli isaa kunoo kanuma ka gartee gaa babal'aa kana ijjaas jechuun irratti ni dubbatama. Sanii miti gaa baalli isaa gartee gaa yaani gosa biraati. Kana agamsa jee namni karaa ijjaasis agamsa jennee karaanii agamsaa miti. Akkana kuukii fi kooshummoo yookiin kajaa'amu kana hundaa walitti dhufa guddaa fi barqoo wanni jaannu waa hedduu walitti dhufa. Kanaa miti inni moonni kuni nuti amma baala keessa hin garsiifne kuni hudduusaa jala hiddasaatti fayyadamuu deemna. Moonni kuni bahaman jettaniituma bitattan. Roobaan jireetti jettanii bitattani. Akkana. Kanaafuu yaani gariin isaanii gartee barra waa muka qoree qabu jedhan. Nuti gaa harkaan qabannee hin garree biyya gartee gaa Hindii biyya adda addaa hunda keessa jira. Kana gariin isaanii kana jedhani mataa isaa keessatti wafii raasii awraaqu multaffaa gara boodaa gartee gaa ni marama. Kunoo maramuu kanuma. Baala akka gartee bakka daraaraa fakkaatu kanatti ni marama gara boodaatti kunoo mara qaba inni. Kanuma moonni kuni daraaraa hin qabu jedha daawwatu kan bilaada harja. Guzaara kana laalu kan yaani daraaraa qabanuma fakkaatti maraadha immoo inni kumenni jiru kana inni kana alama irratti gartee moonni isaa kanuma beekamaadha. Moonni isaa kana wanni isiniin jennu maal jettanii bitattan oguu jenne bahaman jedhaniituma bitatan. Eekka afaan arabaatti. Afaan Oromoo nu godhaa jechuun hin taatu waan duraan Oromoon beektee muka Oromoo yookiin biyya Oromiyaa keessa hin jirre. Takkaa odoo jiraatelleedha namni gartee laalee kan hin hojjechiisin afaan Oromoo godhuu hin dandeenyu. Kanarraa inni gosa lama qabaa. Moonni bahaman jedhaniin kuni wahuwa nuucaanii gosa lama. Ahmaru zaahiruhu sawaadu. Diimaa gartee oggulaalan gubbaa kanaan gartee akka gurraachaatii jedha. Wa abyadu adiidhaatu jira. Wakiila qishruhu kabaaxinii fil bayaad. Keessaa fi gubbaanis isa sanis fete. Anas fete. Moonni kuni waan nama dhibaatii miti. Duuba moonni kun gosuma lama qaba jechuun gabaabsee isinii hima. Adiidhaaf hiddasaa baannaa beeku gubbaan tun immoo yaani daraaransa yaani gama mataatiin yaani raashadii fakkaataa miti manafsaj fakkaataa miti sanii miti. Wanni itti jennu hiddasaati wanni irraa dubbachuu teenya. Akkana hiddisaa diimaa fi adii qaba. Cuftisaatu akka gartee wakullu min annoo'eeni aslahu kal jazarati maftuulun khashin jadaawwatu. Cuftisaa akka haarodi hidda gartee xixiqqaa jalaa qaba. Walitti mammaramaadha. Asitti wanni isinii himu moonni bahaman jedhamu kuni maaliif muka cufa gartee afaan Oromoo hin jiru maaliif wanni afaan Oromootti hin jirreef ka biyya teenya hin jirre amma kun biyya alaa biyya adda addaatii dhufaa. Kanaafuu gartee bahaman jettaniituma bitattan bahaman ahmar
bahaman abyad jedhaniituma bitatan. Bakka iyyutti gurgurama. Kana moonni kuni hidda hudduu jalaa qaba kakka kaarot sani qaba mammaraadha. Laalamma inni kana jaa diimaadhaa jira agartee gazaahira kanaan gubbaa kanaan akka waan gurraachaa jiru je gurraachaa sii miti. Kun waan amma waan isinii himu inni kun na bira jira. Adii fi diimaanis ni jira. Amma diimumaan isin garsiisa. Khadiima jedhaniin. Kunoo yoo ka isinii mul'atu taate kunoo laala muka kana maaliif beeytanii kana gaawaa isinii mul'atu. Laala kana gartee inni. Moonni suni laa kana gubbaadhaan akka diiminaa jira boora jechuudha. Keessaani gartee adii fakkaata malee kunoo muka kana jechuudha. Hidda kana dalagachuu teenya mammaramaadha laa. Akka mixaaxissoonni jiruuf akka gartee kaarotoonni jiruuf kanuma inni. Kunoo jajjabaadha. Bahaman oguujaan kunoo laal. Arra gartee hiddasaa gartee kana mana bira jiru wanni isin garsiifnuuf muka san gartee hiddasaa barbaanna nuti kana jechuudha laa. Bahaman diimaa oguudha jaan kunoo irrattuu barreessinee akka jiru kana laal. Kana waliigalaan muunni kun bakka iyyuu bitachuu dandeessan gartee kunoo biyya tan hundaas numa fidanii nutis numa qabnaa. Bakka iyyuu irraa namni biyya Arabaa fa'aa keessa jiru biyya adda addaa keessa jiru biyya teenya keessa ka jiru hooja. Bahaman jetteetuma bakka dawaa dheetee bitatta. Biyya teenyattis akkasuma beeyna. Alaa jennee guuruutti hin jiru nuti kanuma roobaan jireetti muka gartee kana jaamu jaanii nuu himan san muka biyya teenyaatti wal dhufuu dhabuun ni mala xiqqisho taakuu takka ol ni gayaa akkuma daawwajjuu kana. Kanaafuu moonni kuni bahaman jettanii tuma bitattanii bu'aa isaarraa haa dubbannu akka kana. Moonni kuni muka oowwuu jaama muka wahiis goggoysu jecha. Oowwa keessattii fi waa goggoysuu keessatti diimaa fi adiin amma diimaan na bira jiru kanaa fi adiin xiqqishuma wal dhabanii bara. Isaan lamaan wal dhaban. Diimaadhaa tura jabaa. خنافو حار يابس الأبيض في الثانية والأحمر في الثالثة يا داود إنه خني مخا أو خويس جوجويسو أدينا مو صدرك لما فات جرا أو قباتشو في واجوجويسو خيستي ديما نمو صدرك صدفة ديما ترجبالا جيتشو بهمن أحمر جتة وبتتة إسا ترجبالا أكفنا بو أنسان لماني وهم توقع خنو رفافين وجرا خنافو قبابنا مخغرتي الرا دبا نخوني وكيو قرقر أسيس نبيراس نمجرا خنو خنو بان سنگر سيزي غنا مخصاصا راوني فيدا ننجرتو هيدا ونتي دلقاتان أكا خنا خنو بهمان كل تشوتو مويني بهمان جامو خوني البهمنان يذهبان الخفقان بالعسل خنو مالف دواره وجنة أسرع لك وهنگا قرتيغا بو آساتا قد أفر يوغا بابسين انقصة كرايني ما موانجا جفدو أكان وان أجائباتي خلاص أجائب الرأركو تيسن مالف دواره وجنة إني لچوتو والتي نما يعني نما قرتي أولنين إسا قرتيغا قبسيتو تكاو دو خاجاني دا چيفا مرسيفتو سن irraa sejechuu hiddi muka kanaa. Maalii wajjin daa'imaa wajjin hoggaadha gartee namni daakee daa'imaa wajjin akkasitti ka fudhatu taate hangitti fudhataniin dhufaaf nu jira. Daa'imaa wajjin hoggaadha ka godhatan taate khafqaan qalbii yaani onnee nama dhawattee nama rifachiiftee gartee nama jabattee nama hurguftu san saniif dawaadhaa namarraa kuchiisan isaan lachuutu. Diimaa fi adiinis. Kunoo bu'aansaa tokko dawaa onneedhaa jabaadha. Inni lamada albahmanaani yudhiibaan الرياح الغليظة بالعسل. Ammas moonni kun lachuutu diimaa fi adiinis bahaman ka jaamu kuni maaliif dawaadha yoo jenne hafuura garaa keessan nama gartee yookiin boqoqa namarraa oofa jechuu daa'imaa wajjin hogguudha nyaatan. Daakaniituma ni daakama daa'imaa wajjin usanii fudhatanii fetu ganama garaa agabuurratti fallaanuma xiqqaatu akka kana kiiloo takkaaf amma fallaana sadii takkaawu afur xixiqqaatti goote ganama garaa agabuurratti fudhachuu dandeessa fallaanuma tokko. Oloo dawaa
kalamada hafuura garaa namaa yoo bokoka garaa namaa keessa jiru namarraa qochiisa. Dawaa bokokaati. Namni bokokaan dhibame bahaman jee haa bitatu. Akka kana. Inni sadaffaadha maaliif dawaa yoo jenne albahmanaani yudhibaani albalgama allazija bilcasal. Ammas dawaa balgama yookiin hadhoytuu nama guuttee namni hartee yani gorooraa fi hancufa waan adda addaatu fa'aa oolu akhi namarraa buqqa'uu diddee daa'imaan wajjin yoo nyaatan kakkaan hodhannaa ulazij jechuun namni gariin ganama gwaadhaa gartee akhiin jaju hancufti tun hodhanna tanaan irraan buqqaatu jiru. Kunoo nama balgamnetti guddate kanaafuu daa'imaan wajjin bahaman kana diimaa fi adii bahaman abyad bahaman ahmar jedhanii kana haa bitatu akka kana jechuudha. Haa nyaatu akkuma gartee kabaabaa abalu jennee waan adda addaa zanjabiil afaanuma arabaatti jiru kanatti kuni bahamanuma jettee bitatta. Kuma zanjabiil bitattu. Zanjabiil jettuu sanuma baratii madduma dhooyte. Kanaafuu inni kuni kunoo dawaa balgamaati. Ammas inni afuraffaadha. Inni kullachuutu maaliif dawaa hiddi jalaa kuni maaliif dawaadha yoo jenne. Albahmanaani yudhibaani alyarqaana bilcasal. Dawaa dhukkuba shimbirroodhaati yookiin dhukkuba shimbiraati ka Oromoon beektutti isinii himna. Daa'imumaa wajjin nyaatan silaa daa'imni waaguu daa'imaa dawaa wajji ta'ee rakkina tokkollee hin qabu jechuudha. Dhukkuba shimbirroodhaa ka jaansan dhukkuba ija namaa biicaa godhuu akkasuma fincaan namaallee gujabaate qaama namaallee garagalchu san isa saniif dhukkuba hadhoytuuti beek hadhoytuuti rugubbaarraa. Saniifuu kunoo inni kuni maali ogumaala san namarraa quchiisa jechuudha daa'imumaa wajjin kenniif. Kunoo dhukkuba shimbirrootiif dawaadha. Dhukkuba shimbiraatti warri beeku. Inni shanaffaadha maaliif dawaadha yoo jenne huma yudhibaani alxasaa bilcasal. Ammas cawxuu namarraa quchiisan jechuudha. Cawxuu namarraa dhadhagaa caccabsanii namarraa gartee jarri inni kullachuutu waan baasu jecha. Dawaa cawxuudhaati. Feetu akka shaayidhu idduus daawwufaa wali qabeetuma. Daa'imaan jedha. Duuba kanaafuu danfiftee akka shaayidha danfiftee gartee usseetuma daa'imaan mi'eeffattee dhuguus dandeessa kuukaan daa'imaa wajjin nyaadhu dawaa cawxuudhaati kunoo kana. Inni jahaffaadha gaaf garii kunoo tokko tokko daa baasanii wal ahmaru karra diimaadhaa sun kanaa irra jaba jenne yuhayyijul baaha wayancidhu. Inni jabaan isaan lachuutu waan tokko fayyadu ni fayyada. Ammoo inni diimaan fedhinna akka nama kaasa jechuudha. Fedhinna walqunnamtiidhaa san waan akka nama kaasurraa ammas wayancidhu jedha. Waan meeshaa sanis gartee ol kaasee dhaaburraa bobba'ee tana namoo itti warri gartee dhimma kanaa gartee rakkina qabu itti haa bobbahu waan fooyyeedhaati silaa odoo namni waan dhoyse akkanaa kana qofa gartee odoo waan dhoysan taate kana silaa namni hin himula ittiin himarree taa jaa sigare dhageeffadha. Bitadhaatti fayyadamaa nama meeqaatamii rakkina keessa jira. Nama meeqaatamii rakkina keessa jira. Rabbiin namayyuutti haa fayyadu. Nama meeqaatam kanuma gartee nuti beeynu akka kana. Maaliif diimaan kun wal ahmaru yuhayyijul baaha wayancidhu jechuudha. Wanni kun gartee diimaan kun keessumarra jabaadha. Akka gaariitti waan san nama kaasaa kana daa'imaa wajjin nyaadhu ati. Feetu akka shaayidhu kaa'e. Ammas wayancidhu jedha. Waan san meeshaa san kaaseeti akka gaarii diriirsee dhaaba jechuudha. Rakkina meeqaatamii jira bakka tanatti kunoo fayyadama guddaa ajaa'ibaati jechuudha. Kana inni torbaffaadha al-ahmaru yaftahu sudad al-ahshaa'i wa huwa awfaqu lilmabruudiina. Diimaan kun ammaasis lakkuma nyaatuma nyaatuun takkaawuu shaayii keessatti dhuyduun akkuma siimijjaawetti yoo itti dalagatte meeshaa garaadhaa kana ni babbana jechuudha. Marrimaanii fi qochumaa waan adda addaa kana hunda qabaa keessaa deemuu didan karaa baneeti waan garaa keessatti dhibamee hafee jiru namarraa qochiisa jechuudha. Akka kana. Kanaafuu dhalaan faan meeqaatamiitu gartee maarree garaa kana keessa naafee dhalaan booda maarree naafeetii warra juufaa jiraa. Khalifaa jedhu waan kanaa kan hunda namarraa qochiisu jechaadha. Garaa namaa hunda ni dhiqaa meeshaa garaadhaan ni tolcha jechuudha. Kana ammas warra namaa qabbanti qabu fa'aa fi dawaadha. Oowwaadha jenneemi
hedduu gattama jechuun nama gartee qaamni isaa qabbana qabdu faawootti dalagate faayidaa guddaa ajaa'ibaa qabaa fi qabbanaafis keessatti dawa jechuudha. Inni torbaffaadha wal abyadu ma'a za'afaraani adiin isaa moo za'afaraanii wajjin ينقي الأرحام ويطيبها أماس إسا في زعفرايو ولقوتي نمني قرتي دنفسي زعفراني في سولي دانيتما ولين دنفساني بشان ساسن يو دلان قيستي سسافتي قدتي نقتي تكا هجو دان قوتي خغرتي قام سالسي قيستي والقيسو تاتي maaliif dawa oguu jenna gadaamessa kana ni qulqulleessa rakkina adda addaa dhukkuba adda addaarra dhukkuba gadaamessi gara rakkina meeqaatam qaba dhukkuba meeqaatam akkasitti kanaafuu gadaamessi warra rakkina adda addaa qabuuf waram liifii jedhanii jira ita gartee akka ispoonjii keessa jira kana malee gartee dhukkuba gartee taalil jedhanii kakka gartee madeessee dhalaa gartee waan adda addaa godhu dhukkuba meeqaatamii jira madaadhaa jira kana gaa waan gadaamessa qulqulleessurraa danfisanii zaafaraan itti hidhanii dhalaayyoo jala ol keessee teesseen amma tokko teessee kagartee itti dalagatu taate yookiin saafa godhattee dawaan jalaan godhatan gaa hangammatti barnoota ammaa keessattis akkasuma jira kanaafuu wanni kuni dawaa gadaamessa namaa qulqulleessu ويطيبها جماس نور قيساس مالف رائحة منتنة جنيفة ما قرتي قوانا الدجرة مسكينة من تقولوه نبينا عليه الصلاة والسلام يقول هيدي لاتي بغنا فاقربودا يعني كسيتي خانة تقولوه برباتي سانان نخوني قرتي قاماس يفيفو دوا كسي ورقيسو جيشو أكو ما قرتي للانا قوه هيدي فرا جيتي قربودا وان قامسيد أورقيسو قرأتو سان إني خوني ساني جيشو أكا خانا وامس كيف هذا أنو كديسة خيسة دفتي جلا قولتون جلسان خنافو إن سيلف هذا وإذا غسل به الرأس قالوا متى هاتو أدي في ديمانس مويني بهمن جاء مخوني ni argama kuma nu biraa hujiru kanaati eessatti hirkannaa garee namaa uuma biyyaa qofa barbaada biyya teenyattis bahaman jetteetu bitatta bakkuma mana dawaa dhageetuma bahamaniin fedhama jettaani si garee haaluma sanin bitatta kuma zanjabiilitti bitattu sanitti akkasani kanaafuu idaa gusila biirraasu jamataan hoggaadha mataalaan kaaniisa kana bitaan dhiqate namni maaliif dawaadha yoo jenne yoo qatala alqamla wa tayyaba raa'ihata ash'ari horgaa'u yoo bishaan isaatiin mataa dhiqatte injiree namarraa gata injijii nama dhalatuu dhorgama injiree namarraa gata ifii magaalaa galeeti akkasitti waan kara kanaatu guban qabu injiree nama dhalataa fi kanaawo biitti baadiyyaa akkasuma namuu ifooqee bari akkasumatti jiraatu jira injireenis gaa gabrummaa fa'aa wajjin amma dura fa'aa nama hagoytee gaa qaamni cufti injijiin waan biraa nama goote si galee akka kana injireen horittuu dhuftii bara amma horiillee dhangartee warri baadiyyaa fa'aan dhiqu ta'a jechuudha warri baadiyyaa gaa ogummaa biraa qaban isaanis dhiddachafaa jedhaniitti dhiddachafaadhaan dhiqan biyya teenya jabbilee fa'aa oguu qartee gaa cinii jedhanii wanni adda addaa xixiqqishoon tun itti dhalatte usaniituma kana usanii dhiqaniini kunis dawaa oromoodhaati wili katabuu jiraan nagaa meeqaatame kanaafuu kunoomu inni kuni yoo namni qaamaan dhiqate yoo mataa kanaan dhiqatan injiree fa'aa waan nama dhalatu waan xixiqqa akkana kan namarraa gartee ajjeesaa waxayyaba raa'ihata ash'ari ni urgeessa jechuu shurufkaa mataatu unsii jira jahuun achi asu taalee unsiin injiree sirraa baafte yoos duuba kanaafuu gartee gaa kunoomu inni kun kakkanaati inni kurnaffaadha وإذا مزج بالملح المر والعسل وطلي به على وجوه النساء حسن ألوانها وجل الكلف والنمش فبالرئيس أخناها أكويس قرنا فادا ورب الرئيس جرا أكا قارت إيه نريدو أبانو نما بيخا خلو ما رفدا ويوجه إن قرنا فارتي
inni kuni bahaman moonni jaamu adii fi diimaan siddi kuni kunoo bakkayyuu gurguramu kuni soogiddan yoo gartee gaa soogidda daakamaa kanaaf isaas daakanii walitti makanii soogidda hadhaa jechuun soogiddi gartee gosa hedduu qaba. Soogiddu cuftinuu namatti hadhaa qaba. Soogiddaa fi bahaman kanaa fi daa'imman walitti yoo makte kaanii gartee fuula dhalaa yoo fuula kadibattu taate hassana alwaanaha fuula siidha akkaan bareecha jechuudha. Waan fuula namaa bareechu. La akkaan jabaadha akeekkadha. Kanaa wajjii wajalal kalafa gugurraattomina fuularra nama dhufu maaliifi dhalaaja wujuuhan nisaa ijee fuula dhalaaje haafaman daawwit fa'aa waliin dubbatu maali isaanii hedduu iba bareechuu barbaadaan duuba kanaafuu kunoo waan fuula namaa bareechu kanaa wajjii wajalal kalafa rabbi namarraa kuchiisa madaatii namarraa kuchiisa gurraattomina bottollee fuula namarraa kuchiisa wannamasha xamxammaa janii uuraati xiqqishoo namarra jiru namarraa kuchiisa barreeffameen jee barkuun qajeellotti dhibbarraa dhibbatti bakka tana nama katabe warra katabe. Yaabo amma waan fuulaa warri bareechuu barbaadan suutaan laalaa daawwitiidhaan laalaa suutaan xiqqishoon akka ta'e godhaadha akkuma hurdaa dibachuu beektan san yookiin kurkuma rabni jettu san dibachuu beektan sanitti hurdaatti suutumaan laaltanii akka qasila dhiqachuu ni beektan san qasil ka jettan san ka gadi nama qaafuun dubbatu miti yaani ghaynuun dubbatu qasil kana rabni jettu sanii qasil jedhanii isaan akkuma waan sanii dhiqatan sanii kanaas laaltanii suutaan kuni waan fuula namaa fuula dhalaadhaa akkaan bareechu dhalaa qofamaa hubta isaanii jenne isaaniitu ormi gartee hedduu bareechuu barbaada nama meeqaatamii fuulli kun waan biraana ta'e yaani waan biraatiin fakkaadhaa kajuu kunoo barnoota kana takkittii kana malee otoo himuu baadhee ni gaya kana waan fuula namaa akkaan bareechurraa inni kudha tokkoffaadhaa وإذا طبخ حتى يتهرى أصابه خلاص نمي تكشوا خمتين ضعيفة قاموا خيا خنا نقدتو قاموا خيا خنا نايد أمودي دي خجو خنو خدتوك أوغادتو يعني وإذا طبخ جا أوغاد سخنا غني دم في سن حتى يتهرى هم غرتك أجلت بالشاتي ببوتا كتي دايتيتو ما هو غوتو غوتان غرتي دربتيتو ما فيل تخا لا jiraa kana jechapsitoo inni taa'ee taa'arraa jechuun akka foon nama bilcheessuutti qaceellotti ogguu bilcheessiti. Bubu'ee washuriba maa'uhu achii fuudhanii bishaan isaa jalaa oggaadha ka dhugamu taate alarriiqi gara agabuurratti bisukkari sukkaratti godhatee namni gartee gara agabuurratti kubbaayyuma tokko fudhuufa qalasa gartee yoo burcuqqoo shaayii takka gartee yoo fudhatte lallallallallallalla waan nagayaati. مال لما قال ديرو مال لما تا سمنا تسمينا عظيما حدك لما قبس لا بهمني ببيغا وانا كان لما قبس أجود من حجر البقر لقاتو كوجرا قبنا بيكا ماراتي كان الراو يساتو الرقوق على جيجو بهمن لچوتو يوخ غرتين امني دنفسيتو ما usee sukkara wajji wali godhatee ganama dhuge namni yaani dhiigan qabne aneemiyaa wani nama gabbisa jaantun beekadha waan gartee qaama namaa ida'utuni gara meeqa dalaydii beekadha gara namni meeqaatam itti kufe sanis akkasuma dalaydi duraanuu dirree baafnee dubbannee miti akkuma daawwit dubbate sanii wani kanaatullaa khusuusan keessumaa yookiin maalayyaa ma'alloozi wal hummus يا ومال قافت يو غرتي غبهمن كنافي لوزي تيني سني متي قدوسني تيني سني زمان وغبيتي لوزي شمبرا وسه شمبرا لوزي تمتي تمتي نايتي ولين دم فلتي وتيود بتسكرا وجه بيفتي واميك ارانا من غبنا فين نمني قامسا غبنا وي متي ارغانو رابو فين لا غبني وسنا بها مالا حكني وسنا بيس يوخي قامنا ما يودعيفته وردعيف رغاني قامن ساني غرتي غكوتي هم دافمنا لا خدوانيات ولا لي لا وانا ساغرتي قامي دو يوخي سغبسو دبه اني وان غبد ورجو مالتو قبا بهمني تببيا بيتتو اسخنا في سكر لوزيو تيدي شمبرايو تيدي
ولين كان يوخلو قطعته داخم تجرى شمبراني تأخاهم تجرى الدو قرتي قايو لدي تاتي ربري دارا قامنا ما الدو جيرا قبدي ونخوني وانا كان ما قبساتي خنو وري خنا بربادنيس وانا جاي بايسني همني كنا دوبا كنافو إني خلا لما فادا وهما من أدوية النقرس أمس دواما ليو جن مونو خلمان هدي خلمان مالف دوالا يو خجنو تاته ونبي هو قبدن نما حركة في خنهم نيتي نقرس جانيني ركوبا قرتي حمالو تدف ورا حمالو ورا يعني تربي دابتاتوري ورا قرتي يجون غاردي بيتو خنا دابتاتوري ورا خنا قرتي رسولي فانا على سبيخاوها دوبا ربي ربا جرمان جنجي ورا قرتي وايغا توري خنا دابتاتوري خنا دكوبلو فجر نقرس يعني مالي هاركم خنون دا غاري كواني تو تاي توفتون دنديو هم نتن خيسوما وغرين كبيني خن خنافو خنا مرة خوشي سما سقوط لويده نمنهم نتي نرو كوباجو باماني بابي لوك كنو إني خدا لما فادا خنا إني خدا صدف فادا أكغرتي من البيت أرجو خن مقبنا سنمني مسمن يقوي القلب جدا والنماس جبسو ريفو دبني أني نماتي فكان جبارا دواء أني داتي ريفو قرتي تنمر أو تجنيمي أني وليقلان دواء في كاني بالبيت آريمي كما قرتي ابن سينا فانجو سني وغيش بيارا خنافو خنا إني خلاف رفادا مالف دواء يو جني خونيس لكو يسر أمارتي سخلاف رفادا قتلو كتبا مالف قتلو كتبا جا برئيس كغارت يوخي خجير أن رب بها ركنا نما ميقاتمي ركنا نما ميقاتمي ركنا ديرا قفا والله أنا ما تبيخ حنقم تكل من ما خوان كان أفجج خنو إفيفو بني مأركوب تيسني نمني ميقاتم بك ميقات ركتها راجل إن خلا فرفادا ودوني نمني ندرو بني نتيجو ورچ كبار جاي فدامو ورّي ركنا خنا كابو قچلو دغاي فدا إني ركنا مال كاب نمني بشان ساخد على نمو دا قلا جاني منا خما دكه قرتمي ركنا خيتي بشان كيتو غرتي غا يعني خون غرتي خليسي راجب سنن دونان جاني ماريو دنان جاني بشان دل نمو دا قلا خبكي البوتات سن غرتي ركنا خنق ابدا خجانين ضعف الحيوانات المنويه خجان أست صوبات ناتف نمني ميقاتم المولين قبچو قدي في نقرتما يعني مناغما ميقاتم الديمي وركس اللالني ركني خيخنا غابري ركني خجار سا غابري ركني غرتي غادا مناتي خلافو فيته كونو دغه فدا ان خوني لكوي سخود افرفاداتي اسمر نوديس لكوي سخود افرفاداتي فين وهو يزيد في المني وان بشان دلنا مما داسن كاني داو زيادة بينة لا 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 إذا من سا خجيل أن من أركودن دوجة كاتش إللت كجارتي وقبان عبد الله كانت تسيمة خنا وجه ديمته أبونا ما ميقات من ربي قرتيجا يعني هفيسونا ما ميقات من ركنا خنا كبا زيادة بينة إذا من سما بشان ما إذا أوخنا بشان لنا مما خنا وان كاتش إللت خجيل أن قرتي نمي يوتي دلقته أكجار إنما إذا هنا أكخنا إذن إذا خكنا تاتو فهو مهم جدا لمن كان منيه ضعيفا نمني بشان لنا مما ساقر تركنا كنا خنا قبونا ما ميقاتن نوم ميقاتن قد وخنا في ما بيه لا 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 خن التادلقته مالف لأنه ينشط الحيوانات المنوية هدو بك قرتيقا بشان الموتوزان هدو أمريكانا في دوفكم إذا وخنتي واني خوني خرابودا خنين دبت خون أكنك وانجباتي تكوباتو في إني خون شنفا لامو إني خواني دواتف البهمن منكل للدم
waan dhiiga namaa qulqulleessu jechuudha rakkina adda addaa kakartee dhiiga keessatti argamu waa dhukkubni adda addaatu kan dhiiga keessatti argamu jira warra dhiigni isaanii kurustaala yaanii gartee gaa keessatti kurfaawee waan adda addaa hundaa jira dhukkuba yaani dawaa dhukkuba dhiigaatiif dawaadhaati haa dhiiga gartee namaa saafii godhee obbaan ka dhugu taate rakkina dhiigaa namni himatan isa kanatti haa dalagatanii honoo fixee muunni kun waan ajaa'ibaati kun akkuma asinu biraas jiru kana laa isaan akka dhayettee rakkatin akka kana gaafattu bitachuu dandeessa biyya arabaa keessaayis biyya taanis biyya faranjii keessaayis gaafadhu bitadhu bakka gartee gaa yani keessumaa'uu biyya arabaa faarraa fidanii dawaatti gurguran obbisuma sii fidan akka kana duraan hin jirrees kanaafuu kana bira kunnee asumatti hin dhaabaa rakkina namatti ni fidamu inni kun yoo jenne yoo asaar jaanibiyyaa janii afaan arabatti rakkinni nama fidu maali dhiiroo maal faala rakkina namatti fidaawoo ka jennu taate kanaaf hangam takka dhuganii tuni gaa barnoota himuun akkan barbaachisu gariin namaa kanaa saddaan hin beeku kanumatti kaabe jaa kanaafuu akka inni waa takkaas naman goone mukuma tokkollee gara boodaatti irraa dubbachuu barbaachisaadha. أكخنا والبهمنان يضران السفلى داود إسال لتشوتك شو جم قدي جرا أوفا جرا مرة خنا ركنا نمتني في دني إيرو مالي تكنا من توي نقولا أكت دلقة دبنة ويسليهما الأنيسون أو الكثيرة أو العناب جا لا مال تو قرتي وانت كركنا كتير متي فيني نما قولا وجني يعني سون سجى متكأنيسون كمونا ولما فكاتا بكم على بكيو غرباني سندچي ربي بيا فرنجي تنمدا بكيو جرا وان غرتي كبارات جني يو خي نمني غرتي نياتا يعني ورغيفته وان دو غلطو اني سون تكا يعني سون مخجامو خانما دايته داخما جرا بكيو غرغرم اسيتنا بكيو غوتو بيا فرنجي تناسو ماج خان فوراني خانما تنغتني خانما وجين دغني ولي تكلل ما نمو تكاو كثيرا حبه جمت ديمتو في أديرة قبدي كثيرة شفتوني جبتي كثيرة سيدتي كسي تكا يسيتنا تقولت تكا أول عناب جا تكا قصة قرقرة دي مارساني وين نجرا عناب بوجنة بكتنا بيتنا فا شاينا فيدا تكا عناب تقولت وجنو إذا بخا عناب جنين فان ورمت تقولت وهي قرقرة دي ما قصة شني سنيتي ملء بيتينيتي فرنسا انقسم جيس قرقرة دي مالا كان وشربته ما عمرو قال لا مثقالين جا حنقا قرتي يعني جرام خلاني فا لانه ما خنا جيتش مثقال دوران دبر سنة قوي دبر ساجرا خنا بشان ساو يو بشان وساق فرقان سنو ما يسمقوا فيو خفلتني نياتا تكارو ومن مائهما إلى 3 أواق yoo gartee gaa danfiftee danfaasaa kadhu iddoo taate hanga ookiyaa sadiiti jaa ookiyaa takkittiinuu giraama 40 ogiisan gartee gaa 40 bakka 3 hanga san uumaa naman godhu jecha yoo tokko dhabne yoo diimaa kanaan barbaada adii fi diimaa cufti isaaniitu wa kullu minhumaa badalu saahibihi isaan lachuu walirraa bakka bu'anii diimaa harkattuus bareedaadha wizaabarra adii harkattuus cufti isaatu gartee gaa yaanii tokkomaa hono barnoonni keenya har'aan tana mukakkaan bareedaadha kan qaaliidha jechu bu'aan inni qabu waan ajaa'ibaati muuni gariin waan xiqqeenyuma kana gabaabina kanaan wajji waan gurguddaa dalagu jecha hedduu alama keessa beekama bahama maqaa kanaani ka gaariitti irraa fayyadamaadha wallahi waan ajaa'ibaati alhamdulillahi rabbil aalamiin qasilaa namni himuun taane hunda gartee maal jechuudhaan namni gartee awwaalee dhoysee gaa waan jabduu tanamu la kana kana yani caccabsee nama fidamanii asii fuudhee nama garsiisee itti dalagadhaadha bakka jirraa bitadhaa jechuun tun alhamdulillah kanaaf jecha yani wala rabbiin nama cufaaf qopheessee kennaa rabbii balloodha itti fayyadama namaas fayyada hedduu kuni gaa warra ibbee hogguu jenne wallahi alhamdulillah rabbil alamin rabbi khiyyan qalatuun fadha rabbi irraa nu laaffise hada min taysirillahi subhanahu wa ta'ala lana رب ما نلافسه خنا نامني ما جرون جروار بخاري سكنم قرانه خطاب الطبي خجو خنا كنم قرانه حديث كي من قبل سنمو ترايس من بهو ملينتات بارت ملينتات سيغره
الأبة السوداء جنان الحية السوداء جو قراتنا مقولنا من خون دبيتي أدان وبدا ها الكستي قبتي كان اللاليني خنافو الرف أسمر الدامنا مؤمنين أن الرحم يخوني إيه وان أكن ركنا نمني ميقاسم يتجو ركنا قرتي إيه دلان الرأيتو خديرت الرأيتو جري لما نتول فجعسيتا كاسبريت موجين تتاوجر أنو ما خنا مولي قدروا ها ركنا أدى نبلكو يا ربي وركنا سنكبوس ركنا باسي إيه ربتي فيدو مالي بجنة لا إله إلا الله حمق جاء الراخنت أنا ما تبيغ وانينكو بقر إيه خلاص كلمتي ورجله أكسيجا بخاتم جبار كنا قولي الروض خنا ملله مبادئ نجايا تكفي ما التوفيق للمشتغل إن فهمت وأتبعت بالأمل أكنا كأحمد المرسلان جاني كتاب ساغر تزوجت جاني لكيساج يوسنين تكشونو ما كيس جنا ما كرتيغا وجيران سيدرجي واتدلغتيغا وجرا كيسا دبتا أستيس وين تكتشان الرحيم يخوني ربنا متعفيت والله وأنا جايباتي كتابون كيسا كلمة تقولا تذكراني سمجرا كتابنا يقول بداني سمجرا نموتو غندو مجرون تيجا مري أنيو أسباسي ولتي مين من ميقاتا متفيد ماجرا ها هذه أول مرة تكا قرخيتم لقيني كانت تنمي نمايما ديمي تكتشا خبيخو تكتش مسانين غندو كيسا تماري برادقا تكتش مسان مخجي چوسينا ممكن تكالا ما سدي بيخا خلاص الرقودان نمانو دركي طبيبي كم الجوزين بانو تايتين قبه دوا غراجي يتوكو لا بوقتا نما جيفتا جارتين جنان لا بسودان مولا لي جراجيتي ها بوت سودا خانو ما خانو قبته كرا خيسه تاي كنو ها نما احمد دي مخرامنا خمارة تايكا ملجوزين جيد بدو كتاب لما بريسه قبتلا لا رفيده مالا كتاب نما غواتي في خنما اغلا خيسه كتبي आकाशिक तिगरी नमादिर को ममाल चखा बसुदा चखाते बसुदन खनबी عليه الصلاه والسلام वो जब से सुदा तीरे उको जवाब दा वन दोन तैनी انا برت وان برافده ما تخنا ما كان نكبتي كشوا هاي ويويتو وها خماريت کو تو غاف درا بخي منها خما خيستي مكيني كندل غما بك ها غاف بيتي كان ورا بافتي جچو تنغين اندرت خلافو ودوجان هونس غيو خانس چمتا ويويت تونس ما اخما جبات کو تو جرا اكاسي وري اخما هندي قالوا لي وري لو ينغ كبا مانتناس ها تبينكا اكاسي تي خنو نمتكو كرا خيز بكنا جا جناني لا خنم بيخو اتكلم بيخو تمالي كتاب فيا خنن قراني جانين حبيخو اكاسي تي كان بيخو نلال تنجيخا ديركمان كبني موتي چمي فيدا جيني خا جنراين غواسا أقول فوقا أكان دوابه ورا منا خما خنا خيسة بوته كتتاو خنا يونين الرانتنا دوات تقولي شوف تساني لدني كياني نادو فيسين جوبي خلاص لازم ما فيسان ما فيسو ربنا وليس نقرت خنو نرى قباسي ورا كيسة ما خم خنا هاي قاندي شوفا قباسي خا دكتورنا كيسة تتاو هنتاني إنه خنا كلامي قباس بين ولا الله وجه خاموت الجنس خنو سنة مغا ورئيس أقول جدي مخنا يوم ورقرتي هوان بين خنا نكتة موزة جيسة دم في ساجينها خنا نما قولوا ديم ودوسين نيبه يا دوم دم في سوديم مجاني خنو أسمع خدتو خسر رجيس إحساس نكوبا أني ما كنا تانا نكوبا خدتو لغني تو مغرسيسن كاماريو بول يعني تو مكو مغوري غازيتا دم كفلك جوخن لكي ان درانو بروم باجيتين جراوت كشون اتفادي مي بي مو اخما صوبا اخما راي خنانين دينه دي مي بي ها خلاص غباته ونبدن ميسرو غونسو سنجرو خاص كاي ساجيشي اجايبا كبا خلاص غند چوفا ياسه فيتي وزن توبات دو خنا فردو لا كان فردو سوداتها ياسه فيتي چومان بودا موتي چتي اني جان مالف akkasitti dirqiidhaan suurri akkasiin jira. Kuni barnoota namni baratutti hajamu akkasaniitis akka hin taane jabeeffatee barnoota dabarsinuuf kana namni yoo barreeffatee bira qabaatee dhuguma san inni itti deeme akkuma ajaa'ibaatti ta'a. Ilaahunaa wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma
barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan nu jiraadha. Ulamaan ifaajirenya tohiidaan barachan biyya teenya khotaa walbarumsa kandeenyaan Ulamaa Oromiyaa barsiise hammaanaan qabnee jaayaan tateesse roobaa fi aduu amee beoomse beelaa fi dheebuu sobsaan dabarse hayyuumee meeqa maddisiise Ulamaa faayidaan isaanii ol geesse maqaa biyya teenyallee galmeesse harroo fi walloof shuunee dhageesse shee walloo addunyaa dinqisiise jallaataa furtan qopheesse shariinaa ta'ii guutuu barreesse musliimiin numaa jahiis yomtiise